السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجم تودا جالتم توني فردفتوني برسول رمات. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجر الله هنك بجادا بكتير تمرس نجاك. إذا وتوتن كيا فيديو رفن كيستي ونن نسمبرتيسو. حالا سلبا ماتي جوال مكيسني شرف معلقا بيكو دندي سنة نسمبرتيس. إذا وتوتن كيا بيجرتن هندر راجع جودا. مالني بيسنجرتني جمع كارشي توبياتي يرو جيرمه ميغا كسنيته سلبا ماتي بيكو ندنده مجا جودا. sharafni dolaalaadhaan meeqaan akka deemutti jiru akkasuma riyaal saaudiidhaan meeqaan akka deemaa jiru akkasuma diraamni yookiin maalummaa dubaay jechuudha. Walumaa galatti jiraattonni biyya ambaa jirtan hundi keessanii jechuudha maallanni biyya isin dalagaa jirtanii jechuudha meeqaan akka deemutti jiru meeqa akka dabalee meeqa akka qannasee haala itti beekuu isin dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagdanaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsa asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilee kitoo ilaalaatii booda ol kajeturra kaayyadhaadha. Akkasuma barumsan garaadhaa sin darbee yuutuub chaanaala keenya seenaadha waan isin deebaradhaadha. Barumsa keenya isin tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya laayik sheer waliif gochuun dagdanaadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti faana turaan hordofaa isin jaa. Hayyee daawwattoota kiyyaa haalli sharafa maallaqaa itti beekuu dandeessan jechuudha. Googil irraan jechuudha. Googilii kanuma asirratti argaa jirtan kana asumarraan seenaa isinitti agarsiisa jechuudha. Isinillee googilii kana seenaa jechuudha. Googilii irratti kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha. Exchange rate jettanii barreessitanii achi booda haala kanaan isinii baasa. Yeroo haala kanaan isinii baase haalli maallaqa biyya jirtanii gama maallaqa Itoophiyaatti sharaftanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Asirratti qasxaa irratti kilik gootaniiti maddii sagadirratti jechuudha. Itoophiyaarra keessu jechuudha. Haala kanaan amma Itoophiyaarra kan jira jechuudha. Amma kana fakkeenyaaf doraalli tokko maallaqa Itoophiyaadha jechuudha birrii 47 fi alaalaa 70 tahaa jechuudha. Isin galee amma wanti gochuu qabdan jechuudha gadirratti Itoophiyaa bir kajoorra keessanii olirratti immoo jechuudha biyya jirtan barreessan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf Dubaay olaalee jechuudha. Dirhamni tokko birri Itoophiyaadha birri 12 tahaa jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf 1000 barreessin immoo 12,000 fi akkuma argaa jirtan 12,000 fi 900 fi bir 88 tahaa jechuudha. Warroonni immoo biyya Suudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Ammallee Suudi Arabiyaa ni barbaadan jechuudha. Kana keessaa Suudi Arabiyaa keessanii fakkeenyaaf Suudi Arabiyaadha kuni. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Riyaal Suudii riyaal takkaas birri 12 fi wahii taati jechuudha. Fakkeenyaaf 500 kuma jahaa fi 300 fi bir 59 tahaa jechuudha. Haala kanaan salphumatti sharafa maallaqaa beekuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haalumaan amma isin agarsiise kanaan jechuudha. Salphumatti jawwaaluma keessanii sharafa maallaqaa beekuu dandeessanii jechuudha. Yeroo maallaqaa ergattanitti jechuudha. Isin galee yeroo maallaqa ergachuu kaatanitti meeqa akka dabalee meeqa akka qannasee bilbiluma keessaniin beektanii maallaqa keessan meeqaan akka isinii sharafamu beekuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha. Akkasuma viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan gaafii gargaraadhaa qabaattan komentii jalatti nu barreessadha. Barumsa birootti naga olti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.